Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isinitti himam. Oduu keenya jalqabaatiin umrii guutuu waa'ee tokkummaa Oromoo lallabaa kan ture artistiin Nuhoo Goobanaa du'aan addunyaa kanarraa Majjii 18 bara 2022 boqote. Boqochuu isaa hordofee dinqisiifattoonni isaa fi uummanni Oromoo bal'aan gumaacha aartii fi qabsoo guddaan artistiin gameessi kun taasisaa ture kaasuun faarsuu irratti argamu. Bara 1940 keessa baha Oromiyaa dhawaatti dhalachuun baqattummaan biyyoota hedduu irraa malee qabsoo Oromoof oolmaa guddaa kan oole artistiin Nuhoo Goobanaa waggoota 40 darbanitti sirboota jaalalaa tokkummaa qabsoo fi qabiyyeewwan biroo keessaa qaban weellisuun beekama. Sirni awwaalchaa artistiin Nuhoo Goobanaa Majjii 20 bara 2022 jechuunis kamisa boruu Adaamaatti akka raawwatamu koreen sirna awwaalchaa fi maatiin artistichaa ibsaniiti jiru. Nuhoon kabaja isaa maluun sirni geggeessaa taasifamee fi kamisa boruu Adaamaa bakka ganda haaraa jedhamutti sirni awwaalchaa isaa kan raawwatamu ta'uu miseensi koree qindeessituu sirna awwaalchaa Nuhoo Goobanaa gaazexeessituu Masarat Dhaabaa OMN'f ibsiteeti jirti. Oromiyaa barbadeessuun haa dhaabbatu jechuun dolli Tiwiitaraa haleellaa diroonii fi xiyyaaraa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffatuu fi uummata haleellaa jala jiru sagalee ta'uu kaayeffate qophaa'e. Yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti haleellaan diroonii fi xiyyaaraa geggeeffamaa jiru nu yaaddeesseera kan jedhan qindeessitoonni duula kana gochoota Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran addunyaa beeksisuuf duulli qophaa'e kun akka Oromiyaa galgala sa'a 11 irraa eegalee kan geggeeffamu ta'uu ibsaniiti jiru. Dolli Tiwiitaraa yakkoota Oromiyaa keessattis ta'e akka walii galaatti raawwatamaa jiran saaxiluun hawaasni addunyaa gochootaan kanneen akka dhaabsisuuf gochuuf gaheen qabu olaanaa ta'uu kan ibsan qindeessitoonni duula kana namoonni carraa Tiwiitara fayyadamuu qaban bal'inaan irratti hirmaachuun uummata isaaniif sagalee ta'uu akka qaban yaamicha dhiyeessanii jiru. Federeeshiniin waldaalee hawaasa Oromoo biyya Awustiraaliyaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti argaman hundi hatattamaan akka hiikamaniif gaafate. Jawaar Mohammadii fi namoonni galmee isaa jalatti himatamanii turan hiikamuun tarkaanfii sirriidha kan jedhe federeeshiniin kun mariin yaadame hunda hammataa akka ta'uu fi fudhatama akka argatuuf isaan hidhaa jiran mara hiikuun akka barbaachisu hubachiisee jira. Kana malees ajjeechaan rifaasisaan jila gadaa Karrayyuu irratti raawwatame qaama walabaan qoratamee yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan haleellaan diroonii fi xiyyaaraa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu hidhattoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa bobbaafamanii lammiilee nagaa dararaa jiran gocha isaan irraa akka dhaabsifamaniif gaafateera federeeshiniin waldaalee hawaasa Oromoo biyya Awustiraaliyaa. Karoorri Oromiyaa diiguuf godhamaa jiru sadarkaa hamarraa gahee jedhan qondaalli duraanii ODP. Karoorri kun hundeeffama paartii Biltsiginnaa irraa eegalee sanadaan deeggaramee kan hojiirra oolaa jiru akka ta'e qondaalli duraanii ODP Dr. Milkeessaa Miidhagaa turtii OMN waliin godhaniin himaniiti jiru. Karoorri eenyummaa sabootaa balleessuun eenyummaa tokkicha ijaaruu irratti fuulleffate kanatu sirna barnootaa keessaan dhufaa jira jedhan waa'ee atakaroo asxaa biiroo barnoota Oromiyaa irratti yaada kennaniin. Oduu xumuraatiin ergama addaa gaanfa Afrikaa kan USA David Satterfield daawwannaa irra jiru. Daawwannaan isaanii Saudi Arabiyaa fi Suudaan irraa kan eegalan dippiloomatiin Ameerikaa fi jilli isaanii dhumarra Itoophiyaa daawwatuu jedhameeti jira. Itoophiyaatti dhimmoota haleellaa qilleensaa dhaabsisuun hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu ilaalchisee qondaalota Itoophiyaa waliin ni mari'atus jedhameeti jira. Marii biyyoolessaaf dhimmoota bu'uuraa mijeessuunis ajandaa ijoodhaas jedhamaati jira. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata. Qophiileen OMN itti fufu turtii gaarii.